Akka mul'atan. Dheengadda gaafiin isin gaafadhee ture. Waliigala gaafii lama. Tokko daldalli maali? Gaafiin dheengaddaa immoo daldalaan maaliidha? Gaafiin tun konfiyuuz nama gooti dura isiin deebiseetiin eegala gaafii tana. Daldala jechuun bittaa gurgurtaa meeshaalee garaagaraa kan namoota dhuunfaatii fi biyyiinis itti hirmaachuu dandeessu. Daldalaa jechuun abbicha waan san bitee gurguru jechuudha. Hara qophii keenya taarraatti ceena. Chaalenjiin keenya har'aas akkuma itti fufetti jira. Namni gaafii deebisee kaardii qarshii 100 qabaa jechuudha. Har'aan tana barnoota keenya kan dabre kutaa sadaffaatti fufna. Kutaa sadaffaan waa'ee fandii irratti xiyyeeffata. Kutaa lammaffaa irratti wanni nuti ilaallee turre fandii kee yookaan faayinaansii kee qorachuu kan jiru ilaalle. Kutaa kanarratti ammoo filannoowwan fandii irraa argattu ilaalcha keessa galchuu kan jiru ilaalla jechuudha. Namni tokko daldala eegaluudhaaf faayinaansii isa barbaachisa yookaan fandii yookaan maallaqa isa barbaachisa akkuma amma dura jenna. So maallaqoota kana karaaleen irraa argachuu danda'u filannoon nuti maallaqa irraa argachuu dandeenyu eessa faadha jirti kan jiru jechuudha. Erga yaada qabaattee yaada keessan qulqulleeffatte booda erga karoora daldalaa lafa keesse booda erga xiinxala faayinaansii lafa keesse booda jalqabbiidhaaf faayinaansii si barbaachisan eessarraa argattaa jechuudha. Amma filannoowwan irraa argachuu dandeessu murteessuu kanneen irratti waa afuriin isin hima karaa afran namni itti faayinaansii argachuu danda'u. Tokkoffaan biizines loon liqaa biizinesaa jechuudha. Liqaadhaan eegaluu akkana jechuun guuturraa guututti liqaa fudhattee eegaluu jechuu miti. Daldala tokko eegaluudhaaf yoo gargaarsa maallaqaa si barbaachise qaama lammaffaa kan maallaqa si kennuu danda'u bifa liqiitiin akka filannoo takkaffaatti kaayyachuu jechuudha. Kanneen akka maayikiroofaayinaansii fakkeenyaaf warreewwan biizinasii xixiqqaadhaaf maallaqa xixiqqaa liqeessu jechuudha. Maayikiroofaayinaansii jara kanaa fi akkasuma namoota dhuunfaa liqeessanis jiraachuu malanii karaa ta'een gargaarsa liqaa qopheeffachuu jechuudha. Inni kuni maali? Maallaqa ati qabdu irratti maallaqa dabalataa bifa liqaatiin gaafattee liqaa san yeroo isaa eeggattee deebisuu jechuudha. Kana jechuun maallaqa fudhattee deebiftu jechuudha. Inni lammaffaan biizines giraantiidha. Kennaa daldalaa jechuudha. Kana jechuun garaagarummaan inni biizines looniin yookaan liqaa daldalaatiin qabu kuni hin deebu. Akkana jechuun namni wahii tokko kennaa naa kenni jechuudha akkaan biizinesa kana eegalu. Siigaltee takka ammoo dorgommii wahiitu jira. Akka fakkeenyaaf amma TV'n faanaatii fi maarreen dorgommii kalaqa daldalaa jaanii qopheessanitti namootan kana yaada isaanii ilaalanii maallaqa hanga takka kennaa kennaniif jechuudha. Akka yaada isaanii sana hojiirra oolchan. Biizines giraanti jennaan jechuu isa kana. So garaagarummaa inni tokkoffaadhaan qabu inni kun hin deebi'uu jechuudha. Garuu haalli itti argamuu danda'u ulfaataadha inni. Takka dorgommiidhaan argachuu dandeessa. Lama namni beektu kan yaada keetitti amanu si kennuu mala karaa kanaan argachuu dandeessa jechuudha. Akka isa jalqabaa sanitti maallaqa hanga takka waan qabduuf liqaa argachuu sanitti irra salphata. Kun irra ni jabaataa jechuudha. Inni sadaffaan anjel investor jedhaniin afaan Oromootti isa kana akkamitti hinani beektaa? Ati biizinasa eegaluu deemtaa yaada qabdaa yaada jinuwiin ta'e kan maallaqa fiduu danda'u qabdaa garuu daldalli ati eegaluu deemtu kun maallaqa guddaa si gaafata. Yeroo kana investoroota yaada akkanaa fandi godhaniitu jira. Yaada akka ammaan jiru kanaaf maallaqa kannan. So investoroota kanaa wajjin hariiroo uumtee investoroonni kun daldala keessan fandi godhanii ati immoo sheerii keetiin hojjechuu jechuudha. Inni sadaffaan karaa kana. Inni afuraffaatii fi kan dhumaa crowd funding jennaan. Fandii rakkataa jechuudha afaan Oromootiin. Kana jechuun yaada kee kana erga cuunfitee micciirtee lafa keesse booda labsii yookaan duula fandii itti argachuu dandeessu. Small amount of money jechuudha. Business money maallaqa hanga takka itti argachuu dandeessu. Akkana jechuun karaa fakkeenyaaf amma sheerii gurguruutiin sheerii wayii hanga takka sheerii qopheessitee namootan daldala ati dhaabuu deemtu kana keessatti hirmaatanii sheerii akka bitatan waan hirmaataniin parsantaa hirmaataniin booda galii akka argatan goote jechuudha. Kunis yaada keetiitu murteessaadha jechuudha. Yaadni ati gaffiddu yoo na amansiise si wajjin hanga takka parsantii hanga takkaan bitadha. In abalus parsantii hanga takka bitata kaanis parsantii hanga takka bitata. Isa kanaaf sadaffaa garaagarummaan isaa tootaalii investaraatu dhufee fandi godha kan inni siin jedhu sadaffaa. Isa kana ammoo atis fandii xiqqoo takka ni qabda. Fandii dabalataa barbaada maal goota? Sheerii namootan garagaraatiif gurgurtaa jechuudha. Sagantaan keenya kan har'aa kana fakkaata. Kutaa afuraffaa boruufaniin qabadhee isin dhufu ta'a. Nagaa naa tura. Haala keessan oolina.